dhaggeeffattoota keenya garagaree kanatti goda nagaan uffatanii jechuun barbaada. Viidiyoo ani kanan dura sheersinii godhe sana baay'ee namoonni baay'ee akka jaalatanii fi kan biraa dabalee akkasii hojjedhu yaada keessan irraa hubadheen ture. Har'a waan bareedaa tokko isinii qabadhee dhiyaatee jira. Akka jaalattanis nan amana. Innis irra caalaa utuu dubbisuun argee waan kana garuu sirriidhumatti gara jireenya kootti yeroo jijjiiru bu'aa qaba jedhee waan yaadeef isiniinis isin fayyada jedhee waan yaadeef namoonni akka waa dubbisuu barbaadda waan hin beekuuf guyyaadhaa kana waa'ee leencaa utuu dubbisuun argee leenci maali, amantii akkamii maali, amala akkamii qaba, maal godhaa, maal immoo hin godhu kan jedhu keessaa waan sadan tokko qofan isinitti barbaada. Inni tokkoffaan leenci hammamillee yoo beela'e, hammamillee yoo goggoge dhagni isaa hamma du'uttillee yoo ga'e marga nyaatu. Kana jechuun baay'ee bineensota kan biraarraa adda kan isa godhudha. Kanaaf gara jireenya namaatti yeroo deebisnee ilaallu baay'ee decisions murtoo guddaa kan nama barbaachisuu fi jireenya kee keessatti murtoo hamma du'aatti murteessitee ittiin jiraattu akkasii barbaachisu. Maaliyyuu ta'e leenci nyaatu, maaliyyuu yoo dhufu atis jireenya kee keessatti waan ati itti tolereet gochuu hin barbaanne jireenya kee keessa jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf kaayyoo qabdaa, maatii kee gargaaruun barbaaddaa, abbaa kee jaallattaa, harmee kee jaallattaa, waan isaaniin gara fuulduraatti guddisu hin jaallatta ta'a. Garuu kaayyoo kee keessatti waan duubatti si deebisuu barbaada kamirrattuu gara kuteen qabaachuu qabdaa jechuudha. Kana adeemsa leenca kanarraa hin hubattu. Kanaaf leenci hammamiyyuu haa beela'u marga nyaatu. Great decision. Murtoo jabaadha. Lammaffaan leenci leenca nyaatu. Ajaa'iba rabbi kana baay'ee jaallattu. Leenci akkamitti leenci nyaata? Amala isaa keessatti namoonni baay'ee kun waan haaraa isinitti ta'uu dhiisuu danda'a. Amala isaa keessatti leenci waan baay'ee bineensota baay'ee kuffisee ho'ituu ishii nyaata malee qorraa bakkuma argetti hin nyaatu. Kanaaf leenca akka isaa du'ee otoo argeellee leenci nyaatu. Kanaaf jireenya keessan keessatti aantee keessan nama kiyya jettee kanatti yaadde, keessumaa akka saba Oromootti kun sabuun kun siniif haaraan ta'u baay'ee of eeggadhaa. Nama keessan hin miidhina, kan keessan kan ta'e wajjin haasoftanii sin jaaladha maalidha akkasii sana kana jettanii duuba deebitanii immoo akkasii isa hin nyaanne yookiin akkasii hin ciniinne akka hin amanne hamiin akka nama ajjeesutti lakkaa'ama amantii kamiyyuu keessatti. Inni sadaffaan leenci kan isaan ajaa'ibu gurmuudhaan amana. Isin ajaa'iba barreeffamni tokko maal jedhaa? Damee adurrootaa keessaa gurmuudhaan jiraachuutti kadhamanu leenca qofa. Isin ajaa'iba leenca qofa. Kanaaf akka leencaa ta'a bakka deemtu.